dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa fayyaan faaya. Bishaan kun akka illee odeeffannaa dhaga'aa dhufetti nama dhukkubi isaa mana yaalaatti deemanii dadhabaneeran akka nama gadhaa keessa dhibamu nama akka luka tubboo wayii qabu nama akka luka dhiitessu mana yaalaatti ka deddeebi'anii baajata fi dhangalaasanii dadhabaneeran namni addee kana dhufe bishaan sayyannaa unu hin fayyi. What's up guys? Akkam jirtu fayyaa keessanii babaaroo fayyoo miidiyaan Roosif Akkaadaamii wantoota namatti tolan baay'ee isaanii isin biraan gahaa jira. Ammallee viidiyoo kanarratti subscribe, share, like gochuun dagatinaa. Oromoo baay'een keessanii ilaaltanii qofa keessaa baatanii subscribe hin gootanu tokko, like hin gootanu lama, commenting kennitanu maanii amma si heenna nuti amma godhaa ishi amma nafa kiyya ka dunna qabamu harkaan lafa qabadhee ol kaa'u qufaa dunna qufaasesu xiqquma na quuqa malee waaqaa waliin tanagumaa irraa jiraataa deemu jira. Irraa fayyisa deemu jira. Nama diddisa faayadhaan sanfaa akka diddiga kanallee hin maraa diddig hunillee hin maraa ka diddisunuma diddisa jedhanii ifi immoo tanaafuu anan diddisine wanni ammoo wanni dhaggi hin diddisa jedhanii albaasa jedhanii albaati isa hadhaan jammare. Hadda dhaggite? Hadda dhagge. Hiika bishaan kana fayyadamu. Haga bishaan kana fayyadamu. Fedhee albaatiillee fedhee lakkisa. Diddigallee fedhee lakkisa. Na macheessee hojjatee simmi jedhee qabatee naante. Amma garaan hin baasaa jechuudha gad sin babaasa. Amma yennaa teete kun hadda hagalatti tun bariitee hin laafaa harki miilinatti hin jiru. Adoo sadii afurillee teete gatteessiseera. Bishaan kun kunoo haama sabala fayyina jedhamu sanii bishaan qulqulluudha. Kunoo kana isa kana dhugama. Kan nama fayyisullee isa. Obboleessa. Ati eessarraa dhufe? Obolee dhufe? Duraan dhuftee beektaa? Duraan hin dhufeen. Hadda dhufe? Odeeffannoo dhageeffatee dhufe moo nama fayyee naannoo keessa dhageeffatee dhufe? Nama fayyee naannoo keenyallee odeeffannoo duraan dhagee dhufe. Nama fayyee? Fayyee. Ati maanti si dhibe? Annu wayiitti dhukkubee. Eeshin? Annu wayii dhukkubee. Fidee dhufe. Maanti si dhukkube? Ayi akka waa hooxxoo godhe. Eeshin? Hooxxoo nafarraa moo? Nafarra. Waan sanii. Isii eessartam? Achiirti. Mana? Ayi baddaa achiirti. Ahaa baddaa dhiqataa jirti? Amma akka reega dhiqatte? Dansaa. Dansaa miti? Amma dhiqataa jirti? Akka sadi dhiqadhee amma fayyadu. Akka dhiqattee amma kun xiqqoo sirraa goome? Akka isaanii akka mana yaalaatti deemee dadhabee hidhashinii dhufee dhiqadhee isaan shan deemnaan jedhaa naa himaa turane haga ammoo isa dhufee dhiqadhee wanni dunna fakkaata na qabee na dhiba akka wanni dunna fakkaata keessa na nyaata amma maqaa yoota isuusiitiin ganna lakkisaa deemaa jira. Deemaa jira. Ani amma hangafa mucaan sun mucaa amma fidee dhufeen kun duraan information dhaga'ee fidee dhufeen hangafa dhaabbii na dhoogge dhisee olii gaffiiga amma dhaggeef maal higaa dhiqatee marsa tokko fa dhiqatee hundi fumaan tasgabbaayee ta'ee jira. Tasgabbaayee ta'ee jira. Tasgabbaayee. Qaama nu dubbin diimaa dheeraa sanii? Diqichee. Diqichee. Diqicha fuula dhagge. Hangafa na rakkisaa ture. Amma ammoo dhiqatee ka'ee bishaan une baay'inni akka malee une amma kun nagaan ta'ee jira. Nagaan ta'ee jira. Waaqa ulfaata ammallee fayyinaa sinii ta'u. Yoo yaaka nageenni badaan eessaa dhuftani? Biloo jumaadha. Biloo yartane? Isii ammaa waliin dhuftane? Isii ammaa waliin jirti. Dura dhuftee beektaa? Beektaa. Dhuftee beektaa. Gaasa maan si dhibe? Gaasa gadhaaf na keessa na dhukkube. Eeshin? Mataa kana fa'aa na dhiba. Eeshin? Gadhuma kanatti caalaa na dhibee innaan dhufee. Homaan jedhu gosa mi'eessu wayya. Gabii bishaan kan fayyadamtan tana isinii goome? Wayya. Fayyee waaqi isinii fayyina godhu. Fayya. Fayya nurraa fagaatee mana itti deddee'ine bilisa baaneef. Ati itti deddee'an? Namni fayyeeru jira dhageettanettani? Seero. Eessa fa'a? Bilooyyaa keenya ka fayyee galee rubuute isa. Isa? Haalli adeemsi bishaan kanaa bishaan amma hidda baddeessaa bishaan booruu amma funyaan buufatanu ka ila buufatan hogurra buufatan bishaan sun dogoggora. Dogoggora. Maaf yoo jette bishaan booruu kan nama fayyisu
ka ilalle buufattee gurralle buufattee si fayyisu ka funnaalle buufattee si fayyisu sammuu keetillee qulqullina ka qabu kunoo bisaan qulluu kana. Argitanii kun isa kana. Kun immoo darbii guyyaa qidaameetii fi maaleetim guyyaa roobiitii fi arbii nama fayyisa ka jedhamu sunillee dogoggora. Guyyaa hunda guyyaa sitti tole. Halkan ta'e guyyaa ta'e waaqa keetti himattee seentee borcachuu keeti dhuguu keeti qofa malee guyyaan roobii fi arbii nama fayyisa jedhamu sun qabatama ta'uu qabu. Guyyaa feete. Ammallee darbii amma yeroo bishaan isaan waraabanu dhagaa fuudhanii keessa kennu. Maddi sun amma qoqqotamee badaa jira dhagaa keessa kennanii dhagaalli keessa kennamuu hin qabu. Dhagaan uumamaan duruu dhagaa fayyina namaa kennuu hin qabu. Waan corqa maatii moti, waan nyaata maatii moti. Dhagaa keessa guuranii yennaa dhugan immoo yoo manatti hin galanu ala bulchan jedhanii ala bulchuun qaddu mana bulchitee manaa fuutee umta. Manumaa keette. Mana yoo keette borcataa fi motii duruu ka fiddeef dhugaati. Ka borcatuu barbaade immoo laga dhaqee borcataa ka waraabbatee gale dhugaatii fi unuu qofa kun akkana. Isa kana kuno yoo untelle simmiidhu sinnibu fedha nyaataa sii bana sagalee nyaattee quuttee isaa untelle battalatti amma dafee sagalee garaa kee keessaa balleessee fedha nyaataa sii bana yoo dur fedha nyaataa hin qabne teete fedha nyaataa sii bana kuno kana unani qulluu kana kuno qulluu. Akkasitti fayyadama dhageeffattoonni miidiyaa keenna waan dogongoraa tokko tokko sirreessuun dirqama. Namoota laga sanitti yeroo isaan bishaan funnaan buufatan ilalle buufatan ka gurra buufatan dhagginee turre sun miidhuulee danda'a waan ta'eef nama yeroo jalqabaatiif bishaan kana dhagge sirriitti irraa qulqulleeffanneerra waan dogongoraan godhina guyyaan tokko qofa roobii fi jimaata ka jedhan sun arbii nama fayyisa ka jedhamu sun dogongoraa guyyaa feetan ittanii fayyadamuu danda'an isaan irraa dhageettanettanii akkanatti kun maatii kana walii oollee waan sirrii isin biraan geenneerra. Gogaasan buusaa gadhago. Haguugee. Hagadaa keessatti gogee kun jiidhee bu'a. Kan durii gara nama hin nyaanne kun nyaataa nyaata. Fayyadee. Beelesse dheebesse jechuudha. Dhaggeeffattoota miidhaginaa kun amma dhaggeeffatan haala guddaa godhachuudha. Mee bajaajii yaaduu jira. Nulle sanuma dhageenye dinne uummata sanaan jiru barbaanne yaa roosiif irraa dinne amma laga dhagaarra abbicha bishaan san dhaggeelle odeeffanneerra. Inni bishaan gubbaadhaan namicha sani hin beektaa? Nami falfal. Uneen gal. Achuma du'a. Nami falfal achi du'a gala. Nami namarra waa hoju. Waan waa shufuru. Ammallee hin galin jedhu. Badadee Duriyyuu bada kalbuu nama balleessu maal ture lagana nama qulqulluu qofaa ta'a jechuun moo nama sodaatee hafina akkuma miidiyaa kanarra hafalfalu dhidhumete hafalfalu malee warri kun rakkoo qabu moti maan nullee numa cibbuu qabna sun rakkoo hin qabu garuu hanamaarraa huji hanama ajjeesu hanama qabeenya namaa kajeele itu inka are aku nih terus inka udah ke aku nama tuh lah masakin aku marah aja sana nama masih ajar itu nama laga sana karu nundural aja nih ile makanya sini kurang nera aku uang betul betul sih sangku nih ada nesa wagalama garu wagabaja tuera abbichi sulle hindi barani isa barade mara kanaaf
hundi keessan warra fayyadamuu barbaadan warra miidiyaa keenya lakkoofsa amma armaan gaditti barreeffana isarraa daawwatanii odeeffannoo argachuu dandeettanii baay'ee nama haasofsiisan irraa karaa nama kan irratti dhugaa baay'insa garagaraatu jira. Akkuma achiin baaneen immoo waan bishaan kanaa dhaggina. Akkuma achiin baanaan bishaan waraabbatee uutamoo inni qaba. Kaasee dhiqata. Hafuunnaan buusa sana irra jira jedhanii. Ati bitattee hin beektu. Manni namichaa humna isaan jechuun badda san keessaa uummata keenya yoo dandeenye achi hidhanna. Amma immoo gara lagaa geenyeet deegnaa jechuudha. Waan dhugaa malee hojjennu midhaan keenya waan dhugaa waan qabatama arge. Uummata naannoo interviin goon miidiyaan keenya miidiyaa dhugaati. Baadiyaan keessa dhufee isiniif riikardi godhe suni fayyaan faaya wanni jedhamu dhugaadha. Fayyaa malee namni jiraatu namni fayyaa barbaada huna. Gaara kana dhufaniira. Gaarri kun motorri deemee baay'ate karaarraa gortee jechuudha. Jama ilaallata. Kanaaf laga kaane deeqaa 15 haga 20. Amma goota gad bu'uu jalqabneerra akka honjiddaa feegan akka malee gaara qaba mata jiru nama yoo mul'atu ta'e ayyee fagoo irraa isin fide isinii dhiyeessa. Manni obbo Tasammaa isa kana nama yeroo jalqabaatiif bishaan kana dhagge amma gara lagaa geenne deebi. Namni kun cufti warra waraabbatee dhufaa jira. Isini maqaan keessa eenyu jedhan? Maqaan keessa eenyu? Eenyu jettan? Gaararro.
Okay, amma nuti miidiyaarraa dhufne nama baay'ee waraabaa dhufneerra. Bishaan kun beekamuu qaba jennee nama baay'ee itti fayyadamaa jira. Akkasumas waan baay'ee dhugaa nuu baate. Mee atillee waan bishaan kanaa waan beektu maqaa kee himi waa'ee bishaan kanaa nuu ibsi. Isin nama haaraya? Eeshi. Biyya biraati dhuftan? Aanaa Adaamaati. Okay, isin nama keessummaa beektanuu? Maa isin jedhara keessummaa maa isin jettee ennaa waa'ee bishaan kanaa? Eeshi. Dhiqattaneesi? Kuntane? Bishaan sun gosa lamadhaan dhaggeeffaneesi? Tokko boora tokko bishaan tokko qofa fayyadamtanii baataneesi? Muka jalaa bahuun hin fayyadamne? Eeshi. Ilaalee jallaa bira tareen fayyadamne. Isa sana. Unanuu isa funnaan butatan jennaani. Eeshi. Xiqqoo sodaadhee tariisa. Maa sodaatte? Mataa yookiin butadhee asin na dhibee biyya keessa fayyadu shaakka. Nama akkas jedhaa jira waan sani. Mee waan sani ilaawo jennaa funnaan keessa butatan maal nama godhan? Nama miidha. Funnaan butatan. Jedhani malee allee butadhee dhaggu. Isin maanta isin dhigeenyaan. Awwanni isaa kanaa dhufeefi Nafa si bocu. lafa kana na boca. Wanni lafa nama boca gantokkee waan jedhan jechuudha. Keessa nama gantokkee waan naan jedhanu. Isaa kana fakkii kana dhiqadhaa jedhaa dhufeessa. Waan na bocaa kana hubadhaa. Hubadhatte. Jalqaba huntee moo dhiqaate? Inni dhiqaate. Hunteere. Yoo nafa keessa nama badeeran dhugaa wani. Garuu gaduma una wanni qabbanu malee maama. Garuu duubarraa amma akka jijjiirtuu na godhu. Kanallee silaa dabalata kana tokko bu'e. Amma kana lammaffaa dadhabee akka jijjiirtuu na godhee jennaan. Sodaatte. Obbayee una jedhaa Diddis ana maal? Diddis as mare. Maan diddigee bahu rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu. Adoo lammeeffatte himba. Dhufaa adoo kana fiite na diddisa. Diddisa. Abboo waaqi si eebbisu waaqi fayyinaa isin oolchu. Karaa nagaa nu deemaa nulli lagasan nagaa irraa. Wama kana namarraa namaaf beeksisuu barbaanneeti. Beekuu qabani. Eebbifamaadha. Ijoo. Isaan waraabbatanii dhuftan isinillee. Isi eessaa dhuftan? Saa'ee? Ganda saa'ee? Warra isin ergate moo isiif maa fayyadamtan? Warra isin fayyadamtaniira amma? Dhiqattanii? Kuntanii? Maa isin godhe? Waan isin godhe? Himadda garuu isii hubattee itti nafaan fuudhee. Yeroo isin untaanu? Haayilaandii mee qabdu? Takkatti allaa? Haa ta'u. Haa ta'u mee qabdu? Tokko. Haa ta'u. Lama unte? Akkamsi godhe ennaa sun? Nama keessa yaa? Yoo amma haayilaandii lama untu sin gadhaa sin qaanne. Nafa keessa yaa'ee bada. Maantu si dhaga'e? Maantu si dhaga'e? Yeroo amma isa untee kaatu nafaan akka waan mabraatii nama qadduufa shirri jedhee dhugaa. Akka fayyinaa isin ta'u eebbifama. Ati waggaa meeqa dhufte amma? Waggaa meeqa dhufte? Asuma dhuftee fayyadamte? Nee faayya jira? Eenyu faame hin beektane? Nee faayye faa dhageettanettane? Nee bishaan kan nee faayye dhageettanettane? Eeshi? Tubboo ballee. Badeera dhageettanettane? Dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa akkuma isin dhageettanu kunoo bishaan kun bishaan fayyinnaati. Nama asii yaa'ee fayyadamaa. Fayyaan faaya jechuun dhuga. Namni gaaraan filatu, aduun filatu,
bokkaan filatu fayyaaf jecha bakka baay'ee deemtee yaalamta. Bishaan kun immoo gatii malee asii yaa'anii uummanni fayyadamaa jiranii. Dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa fayyaan faaya. Fayyaan taasisa diddeenyaan waan filattu qabdu amma gaara irraa gabbu'e kuni gaara miilaan deeman motoraan deeman garuu fayyaan hin barbaachisa waan ta'eef gaara kana gabbuunee amma laga sana qaarra. Yoo yaayaas nageenyi badhaadha. Eenyu isiniin jedhan? Bayyanaa. Dhalaa taasiti. Aanulee dhuftane? Aanulee? Maal dhuftane? Bishaan kana dhuftane? Bishaan kun meenuudha isaa fi dhufaa jirra amma miidiyaarra oolchaa jirra. Ati lamma kun wanni harka qabatteet kun bishaan itti waraabbataa ta'a? Bishaan waraabbataa. Asif fayyadamtee kaatee eega fayyadamtee booda waraabbattee galti. Manatti hin galee. Mee waan miidiyaan barbaachisu itti himee waa'ee bishaan kanaa. Bishaan kuni ganda boo'ee umtaa keessatti argama. Nama baay'ee intarvii godhaa turreerra. Abbicha jalqaba dhaggeellee manni isaa gubbaasanii amma tasammaadhanii isa bira deemaarra. Maatillee waan bishaan kanaa waan beektu dubbadhu. Maan nama fayyisa? Maan farra nama fayyisaa? Yoomirraa kaasee nama fayyisuu jalqabe? Bishaan kun akka illee odeeffannaa dhaga'aa dhufetti nama dhukkubisaa mana yaalaatti deemanii dadhabaneeran akka nama gadhaa keessa dhibamu nama akka luka tubboo wayii qabu nama akka luka iitessu mana yaalaatti kan deddeebi'anii baajata fi dhangalaasanii dadhabaneeran namni addee kana dhufe bishaan sayyannaa unu hin fayyi. Hojii nagaa bultane nageenyi badhaadha. Fafayyoo nagaa nuti miidiyaarraa dhufne. Miidiyaa Roottii Akkaadaamiirra waan bishaan kanaa beeksisaa jirra. Isinillee bishaan asii yaasanittani uummata biraa akka inni fayyadamuu fi bishaan kana beeksisaa jirra. Jennu tan. Haadha dhuftane odeeffannoo dhaggeeffattane dura hin dhufne. Maanta si dhibee innaan dhufte jechuun dhibee maanii fa'a? Dhibee bitaa kanatti rirrifata. Waan kana achi geessinaan informeeshinii dhaga'ee fidee dhufeen amma marsa tokko dhiqeera. Marsa tokko dhiqeetti? Amma irraa goome? Dhagaa dhiqeessanii komaan guddaa asin nuutee'a? Amma wayyaa'eera? Hosee latti. Rirrifata? Harka rirrifata. Waan kana achi geessi maal dhabala san geessi laga san achi dhabala san geessi dhaan jedhaa turani. Ishi. Hin geessaa dhaa ture akka amma hadha dhufeeni. Dhiqateera marsaa tokko fa'a. Marsaa tokko fa'a dhiqateera. Bishaan kun gosa lama qabaadhaan dhugaa. Tokko funnaan butatanii tokko nafa dhiqatanii. Baddeessa sana. Dhaggeeffattoota keenya kun muka san jala jira. Inni sun funnaan butatanii inni nafa dhiqatanii kun amma jira. Kun bishaan keessani? Ayin keessani? Isin waraabbatanii galuufi? Achillee untan jechuudha. Namni biraa hin fayyadama? Hin fayyadamu. Abbichuma waraabbatee fayyadama? Salla fayyadama. Waan dhagee tokko jira. Bishaan yeroo amma akkas waraabbatanii deemtan dhagaa keessa kan jedhan sirrii? Dhageennee jiru. Isan nageenne? Ayyee miidiyaa keenya irratti isuma sirriitti himna waan ta'eef maqaan keessa eenyu? Tuluuqe. Mee maanta isin dhibeennan dhufte? Nama fuulduraan misintu dhukkubfateeru mataa dhibama. Yoo akkam? Nagaya? Nageenyi badhaadha. Badhaadha badhaadha. Badhaadha fafayyoo. Jajjaboo isin jajjaboo? Jajjaboo maqaan keessa eenyu? Maqaan keenya Gato. Gato. Gato Areerii. Eessaa dhuftan? Harqadho. Harqalloo dhuftan? Maaliif dhuftan? Dhiba kana kunoo waan bisaan kana asii dhagayadhe dhiba dhibamuuf jedhe deemee asiin bahee jaarsa kiyya asiin na baasee asiin na biraa galee. Yoom? Kalee dhunne. Kalee dhunne inni kalee suma san na biraa deemee bisaan sa'unuun kiyya hadha kun. Hadha hunte? Hadha kun. Kalee fayyadamaa oolte?
Kalee ifumarraa kalee dhufe hadha fayyadamaa oolu. Haadha fayyadamaa oolu. Hadha fayyadamaa oolu. Yeroo dhuttannu amma harqalloo dhuttannu jettane Ishee. eenyurraa dhageettane waa'ee bishaan kanaa akkamii odeeffattane nulle bishaan kana akka namni itti fayyadamuu fi barbaanneerra Ishee. lafa inni itti dhaggamu godina Gujii baha aanaa aanaa sorra ganda boo'ee huntaati. Ishee. Isimmoo hadhuttane harqalloo akkamiin dhageettane eenyurra dhageettane. Aki dhageenye. Aki dhagee. Mucaa kiyya lafa tana dhufe. Eeshi. Ilmi kiyya ka'an dhale. Warra tokko gatiitii tana warra didaa eenyuti warreenuma isaaniiti. Eeshi. Insaaluma kana Eeshi. warri isaaniiti warra kana dhufe. Warra kana dhufee asi ture. Eeshi. Dhufee ture gale. Eeshi. Ayyoo jedhe. Yoo jedhe. Bisaan tokko karaa olii isaanitti baniiran jedhani. Eeshi. Ati dhiba si dhibu kana Eeshi. dhaxxee fayyadantaa naan jedhe. Eeshi. Haguma bubbulle abbaa jedhe. Eeshi. Yaa jedhe. Bisaan olii baniiran sani. Ayyoon rakkoo waan qaddu. Ati achumaan baasi bisaan haadhi qattuuti. Bisaan fayyinaa fi bisaan jireenyaati achiin baheera jedhaniiranii. Naan jedhe daa'in jedhe abbaan. Abbaan kun miilallee fudhannee sanii fidee naan dhufe. Asii amma nuti adoo bisaan kana fayyadaminiin dura dudda duubatti torbee deebi'ee fayyadame guyyaa hadhaa. Duraan dhuttanettani. Ka dhufe daa'ima duraan gatiitiisan turre. Oli turre torbee kalee galgaloottuu dhunne hadha immoo itti fayyadame. Hadha itti fayyadamne. Maanta si dhiba duuba? Wanni na dhibaa garaa kana wana qabani. Harrattuusan dudda duubaa wana quuqani. Hafuura na kutti. Wanni akaloo waraansaa asi lamaanii wana bayanii. Marfee yoo waraanna dhuluqqee narraa gadi dhootti na iitessite. Naa hojjatantu. Haga kanarraan wanyaadhu hin unu hin dheebodhu hin beela'u. Qabamee cadhisee garaan keessa hin jedhee na ta'e. Cadhisee sin ta'e. Cadhisee na ta'e wanni anyaadhe uni naa hojjatantu. Haga amma bishaan kana fudhattani akkam? Haga bishaan kana fudhadhe irraa garaa kanan naa hojjatamuu dide malee hanafa keessaayyuu. Irraa bilisati ichumaaf deemaa jira. Inni qatte? Inni qatte? Inni qadhe kaanii inni qadhaa kaanii una. Yeroo unanu akkam maanti si dhagame? Yoo bishaan sana naawwantu bishaan kaanirraa maanti kana adda godhamu? Machaawa. Nama macheessa? Nama macheessa. Nafa keessa deemee nafi keessa ifumaan sigirrise. Sigirrise akka mabiraatti nama adda? Nafi kunniin qabbanaayee nafi keeti kun girgirgirgir. Ati fi ilaa hin dhagartu foon kee keessatti hin dhagita girreettii. Girreettii kana? Girreettii nafa isaa. Sirromma? Hin rommu. Nafuma keetii achi akka waan beektaa sigirrisu akkasisitee amalee girreettii gubbatti hin dhagartu. Nama diddisa fa'aa jedhan sanfaa akka? Diddiga kanallee hin maraa. Diddig kunillee hin maraa ka diddisunuma diddisa jedhanii ifi immoo tanaafuu anan diddisine wanni ammoo wanni dhagge hin diddisa jedhanii albaasa jedhanii albaati isa hadhaan jammare. Hadda dhaggite? Hadda dhagge. Hiika bishaan kana fayyadamu? Haga bishaan kana fayyadamu. Fedhee albaatiillee fedhee lakkisa. Diddigallee fedhee lakkisa. Na macheessee hojjatee simmi jedhee qabatee naan ta'e. Amma garaan hin baasaa jechuudha gadi sin babaasa. Amma yennaa teete kun hadda hagalatti tun bariitee hin laafaa harki miilinatti hin jiru. Adoo sadii afurillee teete gatteessiseera. Teessiseera. Fayyinna jechuudha. Fayyinna Waaqi ulfaatu. Namoota bishaan kana akka fayyadamanuuf feetu maan jettee dhaansatti dhaantuuf namoota addee biraa akka keeti fagoorra jiran akka isaan dhufanii fayyadaman maa ittiin ta'u. Maan teete yoo galee jedhe beektaa bishaan hoxxeessi kiyya jedhee bishaan akkanaa duruu namni dhaggee galee hoxxeessa kiyya bishaan hoxxeessi kiyya dhaggee galee naa hime irraa fi jiraadheera akka dhibamuullee akka gisee hunda duudii hin tiffanne hin warfanne ka cadhiseetuma callaa ta'e ka harkaan lafa qabadhee gattee ka harkaan lafa qabadhee ol kaa uummati na quba qaba. Quba qaba. Na beeka duudiin uummati lafa sanii duudiin guma na beeka. Ka waan dhibidis jaarsi kiyyallee abboo jaartii tana jedhi naan jechuma jedhu. Waan lafaa jedhanii dhukkuba tokko beektu. Waan lafaa jedhansa. Sallee godhaanadhe cidhoommadhe dadhabe. Gan tokkee jedhan gan tokkee sanillee cidhoommadhe dadhabe sanillee. Addunyaa callabbaaya malee bu'aan qaba. Qabeenya qofa namarraa ba'a. Qabeenya qofa sirraa ba'a. Qabeenyuma callabbaaya malee irraa fayyidaa dhabe. Uumaa bu'aasi. Uneeta waan tokko irratti argan. Uneeta
gisee tokko faa mucaan kiyya birrii 3,000 baase nageelle bu'e. Mucaan guddaan kennee diqqaanii naan bu'e. Sumuna tokko illee argan. Waan tokko waan qabbanootu takka garaa kanaan na qabanii waan akka rirriganii dhagge malee waan tokko birriin sun ijoollee irraa baatu malee ilmaatiyaa waan tokko illee irraa homaa hojii irraa arga. Garuu haga bishaan kana dhutti bu'aa irraa dhaggasuu jalqabde. Amma nafa kiyya ka dunna qabamu harkaan lafa qabadhee ol kaa'u qufaa dunna qufaasesu. Harrattuu san dura duubaan beeksisaa jira jetti amma daa'imti tunillee kun bisaan naadeettu beeksisaa jira harrattuu san. Mallattoo wayiitti jira. Mallattoo wayiitti jira mallattoon tun gurraatti jetti. Anuu yaadaan hin beeka. Akka wanni kun bifa milixxeetu. Marroo ka dira saniitiif ka garaa kana ka nyaata uumaatiin na dhoggellee tokko natti fakkaata. Ka quuqaa naatee asiin na waraanee akka loo waraansaa wagaruu ifi wallaaltan malee loo waraansaa jedhanii. Dhageenyeerra. Ka loo waraansaa saawwanni kun kunuun nafa kana lamaan golla kana lamaan na qaldeetti. Kanaafuu ammoo xiqquma na quuqa malee waaqaa waliin tana gumaa irraa jiraataa deemu jira. Irraa fayyina deemu jira. Lakki amma goonti jira jechuudha. Lakki fayyichaa deemu jira. Sobuma callaa wanni kun waan hadhaatii moti. Waan ture gaafa sa'arrii na ciisin dhagitan tana baasee. Mucaa amma asi dhufee dhaggee gale sooni diqqa gaafas. Inni diqqa amma maatii isaa shaani. Okay. Haga gaafa dhibeentu si jalqabde. Haga dhibeentu natti irii ol kaatee gaafa inni diqqa ganna 4. Keessa jira. Nama sallaalaa amma laalaaree maatii isaa shaani. Bishaan kana lama jira jedhani. Tokko muka jala jira. Tokko immoo mukaan jala jira. Kan fayyadamte ati? Ka mukaan jalaa kana. Ka jalaa kana. Ka gatiitii kanallee funnaan fa butatan jedhani. Gisee lama akkasi funnaan butadhee fi hin butan. Wanni butatuu dhabeef maa duyya oduu dhage'u ka corrisu jira jedhani. Ka jedhu jira jedhan. Ka corrisu kana yennaa laalee yennaa jedhu ifi correetti gurraa hin dhagyaa ifi ilaa hin dhagarree. Abbayaa haroon ciittu hin dhaggaa. Haroo ciittu tana guyyaa lamaan sanillee buufadhe. Buufatte. Funnaan buufatte jechuudha. Funnaan buufadhe. Kaan kajalaa kaan dhiqattee jechuudha. Kajalaa san kaan hin unaa kaan hin dhiqadhe. Bakka nu magaalaa Toomii nulle kanuma uummataan beeksisuu barbaanne nama baay'ee dhufee fayyaa tureera kaleessa nama baay'ee intervii gooneerra nu magaalaa Toomaa. Hayi utan. Mataa dhukkubfata. Maanti dhibe mucaa keessatti la. Mataa dhukkuba. Mataa dhukkuba jechuun akka hin bowwaafata. Hin kufa. Malee bowwaafata. Kufa sangula. Mataa hin bowwaafata bakka waan sanii isa geessadhe. Idee dhufe hadhuma dhunnee. Hadha dhunnee unnee dhiqannee sanii bakka sarara ilaaladhaa bakka asitti idee dhufe hadha dhunnee. Yeroo namni bishaan kun maanti nama dhagaba. Inni xaneef moo isinii hin obaachan? Kawaan dhiqate waan hin dhuge. Yeroo dhugu maanti nama dhagaba bishaan kun jechuun waan simmeetiin sitti dhagamu miirri sitti dhagamu. Akka kanallee qabuu danda'a. Eegaan duuba uumaan jedhu unani uumaan jedhu shagga. Amma nama fayyisuu dhabuusaa akkamiin beekna? Nama fayyisuu dhabuusaa yoona warrummaa duraan wayii itti deddeebi'eerutti hadhaaf immoo hadha dhunne fayyisuusaa dhabuusaa. Torbeen infoo immoo guyyaa 2-3 booda beekta. Moo amma firra hin beektaa? Amma garuuti hin beekamu. Hin beekamu. Unanee kaanee fooyyeessaa fooyyaa deemaa jechuudha. Ayyee ulfaadhaa mucaan keetu kadhee qofa kameete kana abba akka jabaa akka amma higa bishaan kan dhiqatte wayya si goome yeroo ati amma dhiqattu maan sitti dhagahame? Hose si fooyyaa waan fayyinaa si godhichi fayyi. Hayyee dhaggeeffattoota miidhaa kennaa amma gara laga deemaarra bishaan sun kame amma kana dhaggeeffattoota miidhaa kennaa lagi amma nuti deennee biraan baane amma isin mul'isuuf kaane kunoo kana bishaan kun qulluudha. Bonaa galnaallee gogumate akka hin gogu
Ammayyuu bona keessa irraayi. Boonni kana caaleen jira. Abboo. Waraqeeffanne. Waraabbadhu. Itti jira. Ati eessaa dhufte? Roobaleerraa dhuftane? Duraan dhuftane beektane? Gubbaasan jira. Ati maanti si dhibee irraa fayyuu barbaadde? Ahaa isii faana dhufte? Oromiifaan danda'anii isaa? Akka isin nagayaa? Nageenyi badhaadha. Maqaan keessa eenyu? Biraannaa Shobboteeti? Maanti si dhukkuba? Mataa wayitu na dhukkuba. Mataa si dhiba? Nama kana boca. Waggaa meeqa asirra ture? Nafa boca? Nafa boca. Dhiqattee amma? Amma dhiqattee kana kaajji. Amma dhiqattee gara gahaa jirti? Untee? Yeroo untu akkam si dhaga'ama? Na diddis. Si didse? Diddidde? Waaqa ulfaatu fayyeen akkoo kana. Obboleessa. Ati eessarraa dhufte? Roobaleerraa dhufe. Roobaleerraa dhufte? Duraan dhuftee beektaa? Duraan hin dhufeen. Hadda dhufte? Odeeffannoo dhageeffattee dhufte moo nama fayyee naannoo keessa dhageeffate dhufte? Nama fayyee naannoo keenyallee odeeffannoo duraan dhagee dhufe. Mee fayyee? Fayyee. Ati maanti si dhibe? Annu wayiitti dhukkubee. Eeshin? Annu wayii dhukkubee. Fidee dhufe. Maanti si dhukkube? Ayi akka waa hooxxoo godhe. Eeshin? Hooxxoo nafarraa moo waaya? Nafarra. Waan sanii. Isii eessartam? Achiiti. Mana? Ayi baddaa achiiti. Ahaa baddaa dhiqataa jirti? Amma akka reega dhiqatte? Dansaa. Dansaa miti? Ayyee. Hangafa si dubbiseeraa miti? Ani amma hangafa mucaan sun mucaa amma fidee dhufeen kun duraan information dhaga'ee fidee dhufeeni hangafa dhaabbii na dhoobge dhisee olii gaffiiga amma dhaggeeffumaan higaa dhiqatee marsa tokkofa dhiqate hundeeffumaan tasgabbaayee ta'aa jira. Tasgabbaayee ta'aa jira. Tasgabbaayee. Qaama nu dubbiin diimaa dheera sanii? Diqicha. Diqicha fuula dhagge. Hangafa na rakkisaa ture. Amma immoo dhiqatee ka'ee bishaan une baay'inni akka malee une amma kun nagaan ta'aa jira. Nagaan ta'aa jira. Waaqa ulfaatu ammallee fayyinaa siin ta'u. Ati ganda kamirraa dhufte? Ani ganda Ababaa Qobbo. Ababaa Qobbo. Ababaa Qobbo naannoo sirra jedhama miti? Naannoo sirra ganda Ababaa Qobbo. Ayyee ishi. Eeshi yoo yaaka? Nageen bara. Eessaa dhuftan? Hobonee dhuftane? Bilooyyaa. Duraan dhuftanettani? Waggaa lama. Haga dhuftane akkam fooyyee qaddani? Fayyinee galle. Maanti sin dhibe gaafa qaraasa? Mataa fa'a nafa fa'a nu boca. Nafa sin boca. Inni qattane? Dhiqannee le'unnee asii. Eeshi. Nafa fa'a nu boca. Mataa dhaqa malee nama dhiba. Amma mataan sin madda eennaan dhufe. Sirraa fayyee siddee? Waggaa meeqa ture? Waggaa takkatti wayii ture. Waggaa takkatti ture. Amma akkamii hadda dhiqatte? Dhiqadhe. Akka reega sani? Oomaa hoose. Hooseeti? Ni unte moo jalqabaa inni qatte? Jalqaba unne. Ni unan? Unanii kaanee dhiqatan? Hayyee dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa kunoo qabata maallaqa geenne isinii mul'isa jirra. Uummanni asii yaa'ee kanuun durallee galeeru jira. Akkasii moti ganama ba'as guuteera. Waggaa lama dhufeera. Waggaa lama? Akkanatti kunoo isin beeksisaa jirra. Yoo yaaka? Nageenyi badhaa? Eessaa dhuftani? Bilooyyumaadha. Bilooyyaa dhuftane? Isii ammaa waliin dhuftane? Isii ammaa waliin jirti. Dura dhuftee beektaa? Beebe. Dhuftee beekta. Gaasa maan si dhibe? Gaasa gadhaaf na keessan na dhukkube. Eshi. Mataa kana fa'aan na dhiba. Eshi. Gadhuma sanatti caalaa na dhibee ennaa dhufe. Homaan jedhu gosa meeshaa wayya. Dhuga bishaan kan fayyadamte isinii goome? Wayya. Ayyee waaqi isin fayyina godhu. Fayya. Fayya nurraa fagaate mana itti deddee'ine bilisa baaneef. Ati itti deddee'an? Namni fayyeeru jira dhageessanettani? Seero. Eessa fa'a? Bilooyyaa keenya ka fayyee galeeru buute isa. Isa? Kanaaf ni waan sobaa namaa hin hinnu. Sobaatti himan. Waa'ee goomii goonee jedhani. Hin jedhan. Ayyee eebbifama. Anillee waraabbadhee ingitii fayyadamaara. Fayyadama.
kun akkasitti waraabbattanii bishaan qulluu ligdi waa akka malee qulqulluu dilloo hin qabbanu akka malee. Asii unuu hin danda'ani? Ol baa? Ol ba'ee naan jedhameerani. Ol ba'ee fayyadama jechuudha. Dhiqataa jirta? Tubboo isii tana? Guyyaa keessa amma dhiqataa jirta? akka sadi kadhee nama fayyadu. Haga dhiqattee amma kun xiqqoo sirraa goome? Akka isaanii haga mana yaalaatti deemee dadhabee hidhashanii dhadhaa dhufee dhiqadhee isaan shan deemnaan jedhaa naa himaa turane haga ammoo isa dhufee dhiqadhee wanni dunna fakkana na qabee na dhiba akka wanni dunna fakkana keessa na nyaata amma maqaa yoottaa isuusiitiin ganna lakkisaa deemaa jira. Deemaa jira. Akkan dhiqatanii? Dhiqatanii ammoo uffata ganaa baafadhee muluu dhiqa. Nafa muluu baddaa ishii deemtee jechuudha. Baddaa deemaa jechuudha. Abboo waan fayyannaa sii godhu. Fayyisuu. Kana dhidhiibbatan ishee. Akka dhidhiibbatan? Kana dhidhiibbatan. Mee immoo bisaan kana dhufee himma faswaalle. Himma faswaalle. Akka? Akka jechuudha. Inni dhaqamu. Nama gaa. Dhugaa waaqaatiif inni bisaan kana. Odeeffannoo isaa. Nama buta. Namatti haasoo hojjetu na dhaqamu jira as keessatti. As keessatti. Bisaan kana. Nafa nama wanni jedha. Bu'aati waan baasaa qabda. Ati guyyaa 15 yaadde? 15 yaaddaa dhufee dhiqadhee akka sanii jedhu balee dhiqataa jiraadhe bakka matsaaba. Abboo waaqa fayyannaa sii godhu. Fayyi. Akkana onani? Dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa amma nullee unuu jalqannee irra eega uummata intervii goone akko haa ta'u hin ta'e lakki hollaa mati itti gaa lakki hollaallee hin barbaachisu kaniifuu hangafa isinillee intervii godhaa turre amma unaa jetta kana fixxee amma maanti si dhagamaa jira yoo amma hin saaqa ate sal barsiisa gaalloo duraan dhuftee beekta? Duraan dhufee beekaa? Namni wayii dhiqatee irraa fayyadu. Fayyee. Ollaa keessanii? Baadii gaadhaneeni. Bishaan kana umtee fayyi. Fayyite? Ollaa keessanii? Dur dhiibbaa dhiigaatti irra ture. Bakka mana yaalaa dhaqanii beekanii duratti. Warri jibbaasanii dee'ane. Asii dhunnaan fayyan. Amma natsa. Ati maani dhufte maan si dhibe? Hidha si dhiba? Duratti dhiqatteetta? Duraan dhiqadhee. Turtuu dhiqadheera. Fayyeera hidha kana na dhibe nafa wayii na bucaa yeroo sanii. Dhiqadhee ka'ee fayyeera sanii dee'ee dhufe. Yeroo san fayyite dee'ee ture si dee'ee? Waggaa meeqa wayii ga'e? Nakkiin beeku waggaa 2 wayii ga'eera. Hin geenne? Ga'ee waggaa. Waggaa 2. Egaa sanis isa deebi'e. Waan jedhu bishaan kun gosa lamadha. Gubbaa amma waraabbatanii jirtani. Sappunnaan bitatanii. Harika kana. Okay, ati kana fayyadamtee beektaa isaa bisa? Isa fayyadamee hin beekamu garuu namni fayyadamee hin jiran. Hin jiran jirani? Ati amma hadda fayyadamte? Hadda fayyadamu. Amma fayyadamaata? Namni ulfaa unee faraa kura horataa gara? Una. Warri ulfaa unu? Maan nama gara? Unan jedhanii. Hin dhoggani? Asumaanuu beekaa warri miidiyaa keenyaa namni ulfa qabu hin fayyadamu. Kabiraallee waan dhagee jira. Namni nama falfaleeru yoo dhufe hin dheechisu. Sii hafu? Isa malee garuu namni biraan du'umati? Aan falfalle hin du'u. Namni falfalle asii dhufee beekaa garuu? Asii du'eera?
Lafa kanatti? Nam tokko du'eera? Afalfalu? Wanni cubbuullee baasa jechuun. Ta'uu san laalla dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa bishaan lammaffaan muka kana jalatti dhagama. Muka kana jalatti. Funnaan butattee akku bishaan kana funnaan butattee bishaan funnaan butatan jedhan. Achi keessa waraabani? Muka kana keessaa? Isii waa ajaa'ibaati. Isa kana funnaan butatan? Mee attaan godhanne? Rakkoon qabu. Jabaa jechuun malee dhukkuba waan duucha ajjeesu isa kana waan jabaa ta'e sodaatan nama. Waan jabaa ta'e sodaatan malee rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Bakka saniin bahe. Jalqaba addana. Achiin bahe. Qotatanii Achi taramaanati. Qotatanii achi biraan baane. Saan nama baase. Achuma keessa harka wanni godhanii. Eessi. Kana duuchanii kana achi deemsanii harkaan keessa kana achi. Amma inni nuu barana qannase malee durii bara. Isii beewwan baasa. Bara baheesaani. Beenzila fakkaata. Beenzila fakkaata. Amma isaa amma hagadiisaniini. Tokkoon wal hin fakkaatu. Yoo dhandham isaa. Ilaa amma. Inni kana wara kanaati. Ilaala amma wali. Gara. Halluu isaatu gargara. Afaan irra ulfaata. Afaan irra. Laagadaarra. Laagadaa nyaata. Nama nyaata? Laagadaa nama nyaata. Amma gizeen dhunnee asii waraabbannu sani. Kana hin dhugan. Eessi. Hagadiisa jallaa dhuganii. Kana eegee gomma deebanii hamma nuuf sagatanii akka dachaanee dhunne. Eessi. Hin dhooganii innaasa. Yeroo isaan hin dhooggan. Hin dhooganii. Inni namatti funnaan butatee du'eedhaan. Akkas jedhanii nulla gurra dhageenya innaasa. Womaan ta'an sobaawwati. Rakkoon qabu. Durattuu hin taneetta. Buli lama si bulle gaafa. Gaafa. Diida. Diiduma kana buli lama bulle xiqqaannee unnee. Waan beenu. Waa namatti tola. Qoxanee naqii humna bakka duuchanii ta'e. Achi yoona waraabaa dhufanii. Beenzila fakkaata innaasa. Amma asibba isaani beenzila fakkaata. Rasanii nuyi ittiin dachaane amma haqa dhufne. Haadha dhuftan. Isii wanni muka jalaa baa jira. Inni adda hiddaa. Hollaa wayii fidu. Moo nama bocee itti baase. Gubbaa as keessa gadi qocaa. Xaphisadhaanii. Yeroo sammuu kana keessa gad xephisa. Hojii gooftaati. Fayyinaa waaqaa si baase. Jaalala miti maanii jedhaa nuti maqaan asittuu waan biyya seenatti akkana hin kennu galanneessa. Amma waggaa sanii mucaan tokko adaadaa fidee dhufee ani. Isa butatee mataa kana afaan malee qabamee dhukkubee kallacha kana kan jedhee hin danda'u hojjetee hin danda'u amma fayyee bilisa ta'e. Bilisa bahe. Bilisa bahee ta'e. Awwaan jedhu torbaan fooyyeensa ofirra dhaggaa dhufa immoo akkamiin nuni jechuun guyyaa tokko nama fayyisa. Itti deddeebi'anii fayyadama. Tuma deddeebi'a. Deddeebi'uu danda'a. Arbiillee guyyaa. Guyyaa lama ko asii tun deddeebi'an. Ko. Maqaan keessan Baddeessoo galgala. Baddeessoo galgala. Ganda kamii dhuftan? Bilooyyaa. Gumaa shaggaa kunillee kana caalu. Eessuun nuti caalu kana mataallee isaatti tola qaba nafa nama bocuullee. Kana tola? Gumaayyuu shaggaa kana caala ammoo kan boyalaa. Fayyinaaf. Gumaa Ila waan jedhu yeroo untu nafta gisee jalqaba. Yeroo jalqaba. Amma immoo akkuma bishaanii ka. Afaan nama ulfaata. Bakka ishee ulfaadha. Kanuma miidiyaarra oolchuu barbaanne dhumne namni baay'ee rakkataa jira waan ta'eef yoo miidiyaarra dhaggane dhufanii fayyadamanii tolaanii namni birrii nama hin gaafatu.
Homaa tokko hin jiru. Biyyi nagaa. Nami ama danfulle isa qanna fayyite. Tanam ati danfitu na jiraati fatu danfa deenta. Fayyita isa qanna. Si qannaa fayyite. Danfa san balleessa. Ishee bifamaa fi isiyyuu baasa wanni isi hidda keessa ba'a. Hidda keessa. Holla jalatti dabarsa. Achi adi adda. Kun lulatti makasaarra. Osee dhugaa. Otti bifi isaa kana fakkaata bishaan suni dhaggeeffattoota miidiyaa kenna. Isin mul'isa jirra. Bishaan kun bishaan muka kana jalaa ba'e holla kana jalaa ba'e. Inni nuti amma guddaa gisee bonaa fa'a. Kuma booru duwwaa waraabbatta. Booruu waraabbatta gisee bonaa gujii giseen saama. Saamanee fitan. Humna waan qabuuf. Humna fayyisuu qaba. Humna fayyisuu qaba. Ingitee ooti numaaf. Funnaan busatan jedhanii asitti dhiqatan funnaan busatan jedhanii amma illee waan kanaa dhufee funnaan busachaa jira. Baay'ee nama guba. Baay'ee ikkaan fa'aa ikkaan nama dhibuu fa'aa mataa nama dhibuu baay'ee fayyadaa. Ani illee ikkaan amma funyaan busadheera qoricha naaf ta'a. Qoricha sii ta'u. Yaa. Para korban. Gade funnaa keessa si baara. Wala kaman denna ba. Waliin gattee jedhamu. Sitte bu'e? Surrii keessa surrii dhugaa. Adoo waliin fatee ane dhugaa. Waaqa imimmaan fide. Mucaanu butadhi jedhi. Innottu gurba maan utteeta. Lammaachu qabu naan butadhi dhugaa. Lammuu mataa na dhiben jettu. Maan birriin bitaarta. Waan dhibaa. Maa hin buttu dhutte. Obuda. Wah, persawat ni bahasa. Wah, ya ikan sih bukan. Sih. Karena deh. Nol masih beri. Bukan itu buat deh.
Akkasi dhagame. Amma kan. Shaggaa. Nama gubaan. Jechuun naati butate amma akkan si godhe. Amma gafa jalqaba yoo butate dhaqee addeessa na nyaate na imimmeesse achirraa amma homaan jira shagga. Amma dansa. Ammallee keessa humnaa keessa Si gubaa jira? gubaa jira. Inni dhagaa jettan kun dhageeffatu bishaan kun hafuunaan butatan kan nafa dhiqatanuu fi akkasumallee lafa madaa qabu madaa fa'aa itti fayyadamtuudhaan muka jala jira. Kun muka baddeessaa dur jalqaba as ture jedhanii iddoo kana ture asirraati uummanni as keessa adoo yaaluu bahe kun amma kurreedha. Kurree bishaan keessadha. Bishaan kana keessa immoo humna jira akka malee humna jira. Ako bishaan kana waraabbataa jirtu dubbadhu waa inni irraa nama fayyisu. Maan fa'aarraa nama fayyisa? Yee? Coggaarraa fa'aarraa nama fayyisa? Kabiraawo? Eeshi? Tubboo fa'aa
Sama borcu. Alaga ratte. Nama mereka mereka. Mobilnya borcu tanah milik borcu. Akan nanti jangan borcu. Akan ada Berapa juta? Iya. Tiga juta. Iya. Berapa juta? Enggak tahu sih. Internet pada bayar tadi. Iya. Dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa amma obbo Tattamaa Shoolee jirra. Akkuma isin jenne waa'ee bishaan kanaa duratti nu ibsaa turanii wantoonni tokko tokko waan jiranuu fi isa sanarratti isaan yaadadhuma nu kennanii bishaan kanaa nu ibsa. Bishaan kun amma sabalaaf kana jedhamu sanii bishaan qulqulluudha. Kunoo kana isa kana dhugama. Nama fayyisu leessa. Bishaan kana bishaan namni barbadeessa bishaan boruu amma nyaan buufatan kira buufatan hordofaa buufatan sun dogoggora. Dogoggora. Maaf yoo jette bishaan boruu. Kana fayyisu
ilaalle buufattee gurralle buufattee si fayyisu afuunaalle buufattee si fayyisu sammuu keetillee qulqullina akka qabu kunoo bishaan kun arganii kun immoo daandii guyyaa kidhaamee mallatiin guyyaa roobiitii fi arbii nama fayyisa jedhamu sunillee dogoggora. Guyyaa hunda guyyaa sitti tole halkan ta'e guyyaa ta'e bakka keetti mattee seentee boqochuu keetti guguu keetti kubbaa maali guyyaan roobii fi arbii nama fayyisa jedhamu sun akkuma ta'uu qabu. Guyyaa feete amma darbii amma yeroo bishaan si waraabanu afuranii keessa kennu. Maddi sun amma qoqqotamee madaa jira mataa keessa kennanii dhagaa keessa kennuu hin qabu. Dhagaan uumamaa duruu dhagaa fayyada namaa kennuu hin qabu. Waan corqamaa waan nyaatamaa dhagaa keessa guuranii yennaa dhugan immoo manatti galannu ala bulchan jedhanii ala bulchuun qabdu mana bulchitee mana fuutee mana bulchataa fi mootii duruu qabdeef dhugaatii. Taphattuu barbaade immoo lafa dhaqee hortatta wabbatee gale dhugaatii uumuu qofa kun. Isa kana kunoo untella sinni nyaataa siidan sallee nyaatee kuttee untelle tammata sagalee keessa balleessee fedha nyaataa siibana yoo dur nyaataa siibana kun kan qulluu kana kun qulluu. Fayyadama dhaggeeffattoonni miidiyaa keenyaa waan tokko sirreessuu qabna. Namoota lafa yeroo isaan bishaan funyaan buufatan dhaggeeffate turre miidhuu danda'a waan ta'eef nama bareedaa qabatee bishaan kana dhaggeeffate sirriitti qulqulleeffanneerra waan guyyaan tokko qofa roobii fi dhimma jedhamtu biyya maayisa jedhamu guyyaa argeetanittani akkanatti kun maatii wali oolee waan sirreessi biraan kennerraa galatoomaa isin hin jennan nullee galatoomaa waraabudha.